ከፋኝ ብል ይመስላችኋል የማስመስል ግን ከፍቶኛል መልኬ ሌባ ሆኖ ውስጤን ሰርቆብኝ Yooyyaa harka fuune akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya araarri waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha har'a oduu baay'ee nama gaddisiisu tokko qabannee kara keessan dhufnee jirra jechaadha. Oduu sunis waa'ee maaliitirraa jechuun keessanii nafu. Egaa obboleettii keenya asirratti suura ishee argaa jirtan kana biyya Suudi Arabiyaatti kan ajjeefamte. Sababni ishiin ajjeefamteef akka odeeffannoo tokko dhageenyetti madaamin ishiin bira hojjettu mucaan jalaa dhukkubsachaa akka turee fi sababa mucaan dhukkubsateef immoo madaamin mixayyoodhanii mana warra xonqaayii deemte jechuudha. Madaamin ishii mana warra xonqaayii deemtee tiniini micayyoo budaa qabdii intalli budaa qabdii ishiitu mucaan ishii dhukkubsate jechaadha. Mucaan madaami dhukkubsate budaa qabdii sababa budaa qabduu fi mucaa kee ishiitu nyaate ishii ajjeessan malee mucaan kee fayyu jetteen jedha namittiin xonqaayin jechaadha. Innaa namni xonqaayi achi booddee maal jettee ramadaana oollee too ramadaana booddee si ajjeesnaa si ati duute malee mucaan keenya hin fayyu sababni mucaan keenya dhukkubsatellee sababa ati budaa qabduu fi naan jedhan jettee mucayyoon kun himatte jedhan. Himattee jennaani obboleeyyanii miidiyaatti sii himna jennaan gaafa dura yoo miidiyaa irratti baay'ee sirii natti cimti amma waan taragaaggaate natti fakkaate jettee adeemsa keessa amma immoo jidduudhaan deebisanii ramadaana oollee si ajjeesna jennaan mucayyoo maskoot irraan buutee fiigdee baddee poolisiitti harka kennatte jedhan. Poolisiitti harka gaafa kennattu poolisiin qabee fuudhee biiroo geessa. Biiroo shinraa dhuftetti gaafa biirootti geessu warri biiroo moo maal godha seeta namittiin asirra argaa jirtan kun Madiinaa jedhamti biyya Suudi Arabiyaa jirti jechaadha. Biiroo keessa hojjetti. Namittiin akkuma ta'e barbaaddee biirootti lakkoofsa ishii argatte warra biiroo kanatti dawwalti. Akka mucayyoon kun isaan bira jirtu dhageessi. Laala. Inni asirratti diraamaa hojjetan. Lubbuu namaa irratti diraamaa hojjechuun nama birattillee seera birattillee waaqa birattillee nama gaafachiisa laala. Akka seera biyya keenyatti nama tokko budaa yookiin nama nyaataa yookiin bakka waan akkasii namaan jechuun yakka. Akka seera Itoophiyaatti akka seera biyya kanaan hin beeku garuu. Akka seera biyya kanaatti namni tokko yoo nama budaa qaba jedhaniitu oduma shakkaniyyuu yookiin tufsiisuu yookiin meeshaa inni itti dhugisan dhiqanii itti fayyadaman akka an argetti araboonni jechaadha waa shakkan. Garuu haga araboota namni budaa qabu hin jiru jechaadha. Mucayyoon tun budaa hin qabdu. Jaratti namitti waan seexanatti amantuuf waan xonqaayii gabbartuuf waan waaqa ishii uume dhiiftee addunyaa namatti amantee waan namni jedhuun hin deemtuuf mucayyoo irratti ajjeechaa fudhachuudhaaf gaafa kaattu mucayyoon harkaa baate. Garuu harkaa baatee mucayyoon kun harka imbaasii erga dhayittee akkamitti duutee gaafidha. Gaafii kan nutti uume tokko mucayyoon tun imbaasii erga isaan biraa baatee warra imbaasii bira geesse eenyutu ajjeesedha. Kan na shakkisiise dubartittii Madiina jedhamtu tana. Maal jettii dubartittiin kuni mucayyoo ajjeesanii qorichaan ajjeesanii albeedhaan ajjeesanii waan ittiin ajjeesan hin beeynu ammaaf. Garuu mucayyoo ajjeesanii ka birrii arabarraa fudhatteeti beeka laala dhugaa garuu ka waan dhugaa nu haa dubbisu garuu akka tilmaama keenyatti akkasumas akkaataa du'a ishiitirraa yoo tiin xaalle akkasumatti fakkaata malee waan hin beekullee hin jiru amma. Garuu akkamitti akka ishee ajjeesan hin beeku. Eenyu akka ajjeese warra biiroo kanatti ajjeesa ta'e fuudhanii arabootatti deebisanii arabni qalte ta'e mucayyoo tan akkaataa ishiin itti duute hin beeku laa. Erga dhufte waggaa tokko maqaan ishii Balaayinesh. Inna obboleettii keenya kan maal godhti namittiin tuni duute jettee warra Itoophiyaatirraa haati gaafa baatee miidiyaa irratti boossu maal jettiin ara haadha ishii kanaanii wikkilinnaa naa kenni wikkilinnaa Itoophiyaa irra chaappaan dhoofsisiitii naaf kenni mucayyoo keetii siifan galcha jetteen jechaadha. Mucayyoo duute guyyaa 20tti reeffa ho'aa jechaadha. Akka hin marammaruun hin danda'amneef fuudhanii dafanii awwaalan jechaadha.
Wukilinaa fudhattee kaate awwaalchisti Madiinaantu jechuudha biiroo keessa nama hojjetudha. Araboota walii galtee kaleessa afaan damma godhattee micayyooni ofii of ajjeestee viidiyoo sobaa wayii hojjetanii micayyoo fuudhanii erga duute jechaadha. Shaarbii hidhanii shaarbii halbeen kutan. Akkanatti of ajjeeste jedhanii diraamaa hojjetan lubbuu shamara keenyatiin jechaadha. Ka shamarran keenya kuni baay'ee tokko na cinqaa jira. Biyya keessatti shamara keenyatu du'a. Biyya namaatti shamara keenyatu du'a. Bakka hundatti Itoophiyaantu dhabaarsa qabdi gaafan jedhutu jira jechaadha na biratti. So ani amma asirratti maal jechuun barbaade shamarran keenya bakka jirtanii quba wal qabaadha. Akka dhaamsatetti illee micoo kana ajjeesan bakka abbaan manaa micayyoo amma biyya irraa maatiin ውጭ ሚኒስቴር ጉዳይ ሚኒስቴር ዲማ አላትት ኪሲ በነው ሄደኒ ጋፈሰን ነምቲን ራሲ ሶብዴ አንጠለጠለምትቱን ኢለ ቀለም ጀቴ ቀበምቲ ወብሪ ወጂኛተ አጀስተለ ዮ ቀብዴ ቢሮት አረበት ዴቢስቴ ጅራተለ ኢሺ ወጂ የከምቱዳ ኑፍ አማ ፍሺሻ ያከራ ቀብነ ጀቻደ ዱበርቲቲ መዲና ጀምቱ ካል ማልፊ የከምቱዳ ዱብረት ማልፊ የከምቱዳ ሲን ጀደ ቤክቱ ጋፈነም ንዱኤ ለሚ ቢየከቲ ሚቲ ለሚ ብራ akkamitti namni tokko du'e osoo reeffa kana maatiin hin barbaanne ta'e yookiin nama bakkee itti argamne ta'e akka seera haga ji'a jahaatti reeffi tokkoon awwaalamu jechaadha. Haga ji'a jaha seerri biyya Suurii keessatti hin eega. Maatiin itti dhufee yookiin gosti dhufee reeffa kana barbaadamoo hin barbaadudha namni tokko yoo du'eeyyuu. Namuma sanuyyuu fakkeenyaaf nama bakkeetti du'ee karaa irratti argan tokko yoo achi reeffa isaa fuudhanii karaa irratti du'ee arge poolisii yoo fuudhe firiijii geessa. Firiijii keessa kaawwama. Ji'a jaha ni eegan haga maatiin sun itti argamu jechaadha. Malee osoo maatiin itti argamin qalma fuudha san fuudhanii seera biyyattiitti illee ni gaafatama jechaadha. Tarii maatiin gaafachuun dhufuu danda'a. Maaliif odoo jiini hin gahin osoo ji'a jaha hin gahin awwaaluun hin eeyyamamu. Maaliif tarii maatiin itti argamuu danda'a. Maatiin nama du'e kana barbaaduu danda'a ka jedhamu shakkii waan jiruuf ingatan hin awwaalan jechaadha. Garuu isheen maal goosistee wukilinaa biyyaa fuusistee beekasamni wukilinaa naa kennan jettee fuutee awwaalchiste reeffa mucayyoo. Laala haati achi biyya hin boossii dhala koo jettee caccabde hiyyummaan kun waan nun goone hin qabdu bar. Hiyyummaan tun biyya keenya nu baaste biyya namaatti nu gatte. Hiyyummaan kun biyya keenya nu baaste namaa gadi nu goote. Hiyyummaan kun biyya keenya nu baaste reeffi keenyallee biyya namaatti nu hafe. Laala rakkoo kana hunda kan nutti fide jireenya mo'anna jennee maatii keenya ahli keenya namoota jaalatamu namoota jaalannuu fi namoota nu jaalatan irra adda baanee biyyaa baanee dhufna. Innaa lubbuu obboleetti keenya waaqayyo lubbuu ishii nuuf haa maaru. Wanni ansinii gorsuu qabu shamarran keenya gola madaamii jirtan hundi keessanuu dhaamsa kooti kuni. Ammaaf haga ministeerri dhimma alaatitti kisin itti banamee waan godhamu walumaan jala buune waa ishii kana hordofne isiniin geenya ta'a. Ammaaf garuu gorsa tokko isiniif qaba shamarran gola madaamii jirtan. Yeroo baay'ee karaa tiktookii viidiyoo bu'anii madaamin na ajjeesuu fi madaamin na qaluu fi maaloo naa birmadhaa osoma jedhan ijoollee keenya baay'ee qalamanii dhumaa jira. Obboleettiin keenya kunis odoo jidduudhaan himattee erga ta'e odoo jidduudhaan addaan kutuu baattee madaamin taragaaggaa ta'ettee dhiisuu baattee yeroo san dubbatattee itti fuftee miidiyaatti baafattee himattee sila lubbuun ishii darbuu hin danda'u. Laala sagalee ta'amaaf jechuudha. Har'as kaasinitti har'as taana warra jirtaniif jechaadha dhaamsi kun sheer waliif godha. Warri lubbuun jirtan shamarran gola madaamii badduu rabbi sinitti qabe taanan immoo kan sin darartu kan sin ajjeesu sinitti qabdu kan bineensota akka jawwee bineensota akka naachaa bineensota akka fakkii jinnii suuraa garagaraa mana keessa qabdi taanan akka namitti sun xonqaayee hordoftu akka namitti sun si ajjeestu beekii mana sanii ba'e. Yoo akkaata si deebisuu illee didan sababa hin guuriniiti viidiyoo lookishinii mana keetii lakkoofsa madaamii keetii lakkoofsa paaspoortii suuraa paaspoortii keetii suuraa kee normaalii mul'attu sirriitti fuudhitoo namatti ergadhu. Na dhaqqaba mana kana na baasaa jedhe yoo rakkoon jiraate jechaadha. Rakkooleen akkanaa kan lubbuu kee balleessoo jiraate dirqama mana saniin turin. Madaaminni na dhiiste
madaamin dura naallolti amma tasgabboofte in amaninaa jarri haguma feete si jaalattullee madaamin bineettidha. Foon kee miti, haadha kee miti, abbaa kee miti, fira kee miti, maal keeti? Kati madaamin jirtu sirra. Mee maal keeti? Kanaafuu of eeggannoo godha. Lubbuu teessanitti hin qoosinaa laala. Ani akka dhaamsa nama tokkootti akka wannan sinii dhaamu wanni akkasii mana keessa jira taanaan lubbuu kee oolfadhu. Madaami sitti jijjiiramtee harakaata adda addaa si gooti kana si dararte jidduudhaan cal'isi taanaan ishii fala akkasitti lubbuu kee balleessuudhaaf akka ishiin fala qopheeffachaa jirtu beeki. Dafii jalaa miliqi. Yoo ofiifillee haala ittiin baatu dhabde akkasiniin jedhe kana lookishinii mana sanii namarratti ergadhu suura kee lakkoofsa madaamii lakkoofsa manaa kana namarratti ergadhu. Akkasumas lakkoofsa biiroo kee qabaachuu qabda. Hin waamama miidiyaa irratti. Hin dhiyaata ministeera dhimma alaa irratti qoosan hin jiru lubbuu shamarran keenyatti irratti jechaadha. Shamarran keenya baay'ee dhabaa jirra. Sababa kana hunda madaamin gizee dura loltee takka turtee cal'isuu dandeessi. Sababa ishiin cal'iste saniif immoo waan ishiin jijjiiramtee naamusa godhatte nutti fakkaata. Ishiin garuu siisteema ittiin nu balleessitu qarachaa jirti jechaadha. Halbeenuuf qaraa jirti. Kanaafuu rabbi sinaa eegu shamarran gola madaamii viidiyoo kana sheer waliif godhaati hundi keessanuu wal biraan qaqqabsiisa. Gaafa duune walii ba'uun barbaannu har'a gaafa lubbuun jirtan sagalee isiniif ta'an. Sagaleen keessan akka dhagahamu jechaadha. Gaafa himattan maatiin ijoolleen keessan biyya namaatti rakkoo akkanaa geessa jira jedhanii gaafa dhufan lafarran butina yeroo atattamaan gara miidiyaatti fida. Rakkoon akkasii mana keessa jira namman isaan hojjetan keessa rakkinni akkanaa jira taanaan dirqama lubbuu ishee oolchuudhaaf kana gochuu qabda. Kana malee carraan biraan jiru. Kanuma isiniin jedha waan dhaggeeffataniif galatooma. Viidiyoo kana sheer waliif godhaati lubbuu obboleeyyan keenya haa baraarru. Obboleettii kiyya rakkoo keessa jirta hoo ta'e asirratti lakkoofsa kee barreessi. Rakkoo keessan guutuu sii bilbilee wal gaafannee miidiyaadha siin geenya. Ministeera dhimma alaati siin geenya. Lubbuu keessaniif rakkoo keessan keessa namoonni rakkoo keessa jirtan koottaa dubbatadha lubbuun gizee jettan gaafa duutan reeffa keessanillee maatiin hin argatu isin rakkachuu jechaadha. Maatiin keessanillee tan karaattate isinillee tan karaattattanii reeffi keessanillee buqannaa dhaba jechaadha gizee mana. Aadaraa keessan hoo rakkoo keessa jiraattan lakkoofsa keessan as jala kaa'aa. Galatooma.